online marattu as deebiin kadha. Gaafa torbe sadaffaa online hidhata. Inni raaba hin beektu sa'aatii inni irra seen hin beektu. Gaafa torbe sadaffaa maal godhe online hidhate. Hidhate online gaafa torbe sadaffaadha. Gaafa torbe sadaffaadha mijeejji hankee 15 keessatti harkata akkasii deebisa. Maasalaama. Eenyu gubataree akka lukkuu bishaan qorraatti naqaniititti bishaan naqaniititti si qofatu gubataa jechuudha. Si'i akkasitti halkaniif guyyaa jiinii isa gootee pirootiinii isa gootee qilleensa kan kee isa gootee jechuudha nyaataa dhugaatii isa godhattee deemtutu iyyuu miidhama jechuudha. Inni baafate keessaa kutee jechuudha quba sin qabu. You know? Shamarran biyya arabaa matuun onnee dhukkubsattee tuun laphee dhukkubsattee maal taateedha. Kanatu onnee kenna nu fixe. Kan barakiinaa ta'e laphee kenna keessa laphee kenna gubee nu fixaa jiru kana. Anka guyyaa irraa isa jijjiiru kun maal inni jedha bar maaltu guyyaa irraa isa jijjiira. Ama meebi nu oolu online irra oolu kanaanis lubbuu jennaa kanaanis lubbuu jennaa kanaanis lubbuu jennaa kana fahinaafee jijjiiramaa jenna. Miskiina kushina madam keessa ooltu hoo maaltu jijjiira. Isarraa isitti maaltu isa jijjiira. Kana gaafiin guddaan akka sabaatitti angaafachuu qaba jechuudha. Amma bakka inni oole hin beeku eessa akka ture hin beeku. Anatu dawwaleef saa argaa jirtan anatu dawwaleef gurbichaan biraa maal goota. Welcome shugutii koo maal goota gurbichaan biraa maal itti rakkatte maal godhisiin jedha. Taadaa eega isiin diddeetti hirmuu heddaati. Jechoota gugurdaa akkanaa darbachuullee barbaachisa. Warri jaalfadiinoo miskiina jettanii argitan isin. Lubbuutii ana jala tartee miira keessa seenee soorii. Galatooma beeku. Salaam. Amarticha kanaan waliin illee rakkadhe gaayis wallaahi na cinqee. Nagalchi kun akka jala kana yoo dhufe lubbu barreessa amaariffa kanaan keessaan akkasi barreessa rakkadhe amarticha kanaan waliin illee. Hayya onkaan basalaan mataa kam nagaan dhufte. Onkaan basalaan qabbaga. Militaanas. Jaalfadiinoo ati kaati maal? Jaalfadiinoo dhiisii siin jenna. Jaalfadiinoo dhiisii. Kanaaf jaalfadiinoo lolee akka ibsaa fi mucaa kaanitti walaa lollu. Maaliif? Sirratti kaadde. Lola guddaa deemaa irraa barate kuma qabdu malee siroo isinee wal lolaa jirra malee. Ana jaalfadiinoo dhiisaa. Asi dhiisisa kaani si dhiisisa isarratti hirmijaa fudhadhee. Isa ajjeeftee taatee anatti haftaa jechuudha. Lakkin ajjeesu arraba irraa kutaa akka inni sitti naasuu hin akkasii walii galuu hin dandeenye godha. Yoo isa akkas goote maan sitti hirmuudhaaf qophiidha. Nama san taate isa akkas gootee gaafa nagarsiifte an sitti hirmuudhaaf qophiidha jechuudha. Jabaa akkanaa kana barbaada waan ta'eef. Maa jabummaa kiyyan beektaa kanaan dura illee agartee. Kanaan dura homata kan agarre kaa'anii hurrii gaada cilaaloo wajjin qofa dalaguu si beeka. Ayyaa. Rakkoon dhufeera. Jaalfadiinoo ilaa bilbila isaa sa'aatii ammaa kanarraa bilook godheessi. Bilookiin gootaa eegas illee feesbuuka ta'ee tiktookii ta'ee sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti wanni isa arrabsita sa'aatii takkaa lamaa wayii sigalee mataa fa'aa gaddeebistee xiqqoo ragaxaa wayiin jiran safara kiyyatti hin kalaa'een minaan sirba si jibbee deema si jedhu kanneen fa'aa isarra akka namaaf barte wanni isa jibbisiisu hin jiru. An wallahi jaalfadiinoo jechuudha isma dhugaa wallahi dhugaa rabbi isinin jedhu osoo walittuu heerumuu baanneeti rabbi yoo waliif nama hiree hin beekani bar rabbiin akkatti waliif nama hiruu hin beekan. Jaalfadiinoo osoo itti heerumuu baadhee yoo onnee tiyya keessaa nama baduu miti. Itti heerumuu iyyuu osoo baadhee jechuudha. Onnee tiyya keessaa. Onnee tiyya keessaa hin baasu. Anoo. Ati maal inni onnee ati bakka obboleessaa qabda. Atis bakka biraa na biraa qabda innis bakka biraa na biraa qabaa jechuudha. Bakka obboleessaa qabdaa? Yeah, of course.
bakka obboleessa baay'ee qaban barbaadu. Injal fadila onnesa ittiin jibbuun qabuun. Innaa tamma isa jibbuun dandeettu jecha anammoo aginnis yoo inni kasi dhiisuu addabaabaa itti baheen kan dubbanne taate isarratti akkaan fudhachuun kiyya waan hin oolle. Ati waan hin taatee tan qarshii irra fudhatte. Kara hundattuu siisiin adda kutuu barbaadan obbolummaallee waan ati tuqanneen hundayyuu akka isaa arguu hin dandeenye. Maaliifii waraabessi guyyaa iyyuu salkan akeekkachiiseedhaan si galee namni amma sitti agana sitti dubbatee afaan si bahee miira wayii si qabu osoo tokko obboleessaatti ilaaltee illee yeroo wayii dogoggoruun isaan oolu jechaadha si galee. Baay'ee namni suuraa tana nu dalage haa galatu hoonnini. Abbaan suuraa tana nu dalagdan baay'ee galatooma ulfaadha. Suuraa dhakkaattee hin ta'ifu? Moor jechuudha. Kuni tuffii anaa qabdu jechuudha. Akka isa jaalladhuu fi akka kabaju na taasifti. Yeroo hedduu hirriba irraa ka'ee halkan suuraa tana laalee ka'ee deebi'ee hirriba kootti deebi'a jechuudha. Inni tabiraa irraa qaba maal gootaa silaatti? An sila simmaan rakkattan sila abbaa fedhe harkaa qabatu. Amma kaaleessa ibsaanis tabiraa harkaa qabaan. An jedha abbaa fedhe harkaa qaba 50 harkaa qabatu 50 takkaffaan ta'anii. Amma argee dhufee siin jedha bara reesturaantii wayii keessatti. Maal uffateera humanni uffateeru bichaa yoo na himte anam viidiyoo maasa'ee ture miti humanni uffateeru qofa na himu. Jaaketti firaa qaba jaaketti giriinii wayii. Jaaketti giriinii? Giriinii yaa. Surreen isaa bifa kam? Surree isaa bifa daalachaa garuu kataan argitee soorratti argee kan waliin ta'an mastawaatii keessan argee suuraa kaafadheera barbaadda keessan si arga. Jaaketti giriinii jettee qoy. Amma viidiyoo adda walii wani jaaketti giriinii firaa amma baafata gaara ga'ee jira yoo baafachuun dhabu. Dhugaan tiyya ba'aa jirteera. Akkam jirta? Maal taatu? Omaan taane kasiin jedhu? Hoteela jiranaan jettee mi'a mareef? Nyaata bisadhee dhufee irra fuula si garsiisa kun. Reesturaantiin jiran siin jiru ni nyaata. Amma nyaata irraa ka'ee dafee dhufuu fi yaaba. Toluma mudhaatee koo. Jedhe. Okay. Eessa geettee inta sool hin deemtu? An kan jedhu shisma jaaketti na tuffattee achi hoteela keessa turte katta. Kana kun. Giriiniidha? Giriinii miti adii fi gurraacha naa garuu. Giriinii dhiquu hin deema kun dhiqaan qabu. Baafatee siin hin jenne kun ofirraa baase giriinii dhiquuf deema ofirraa baase. Dila kana naamonu dadhabdee suma. No jechuun si jira saniif si yaade. No giriinii maaliif dhiquuf deemtaa jedhin gaafadhu. يا ربي هذه تشوفون هذه والله والله سلاكي سجل جاكيتي هذه جت بيجي يا تربي هذه سلاكي سجل No, biyyattiitu leppistee giraan dhungatee waan jiru sana ofirraa miicuu baafate. Reefu laseen jira wallahi nyaataa iyyuu nyaanne wayyanaa kee. Jaaketti ofirraa baase kaa biyyi inni jiruun qorraa addee. Hin baafanneeyyuu wallahi hin baafanneeyyuu. Ofirraa baasee miicuu deemaa raasii jedhee bara. Nyaata qabatee ol hin seenne waan nurra kaa'ee jira. No, wanni dawaa iturraa yuun kenne dhugaa jirtu dubbataa haramchaan. Ofirraa baasee miidhattiin dhungattee qalameen itti ba'ee jira sii galee sana inni keessa kaa'aa jira ofirraa baasee. No. Uy, miskina ko. Restoranti jiraachuu isa wayi sobeen? Sobee? Mastawaatii keessaan argee. Faraansi jiraachuu akka wati bar karamaa irratti argitee bar. Irratti nagarree restorantii keessa taa'anii isiin teettee nyaatti inni immoo teekawee bitatee mana nyaachuuf deeman. Ishii garuu gurshaanii ture akka argatte jecha.
akkamitti ati dubartii takka waliin mana baatee kee kawwee qabattee mana gal. No, inni kuufina fakkaate kuufa waa yeroo san. Quufa qabaa kan quufa qabullee argitee ati. Si nyaachisuu barbaade eddee dubartii eegdee nyaachisuun qabdu barbira teette bittee fi biraa deemtatee barbaadde. Quufa qaba naaf fakkaate. Walakaloo namni yoo haasa'e namni yoo haasa'e. wallahi jibadamman. Wallahi namni yoo bareechisee haasa'e akka kan kee kanatti haasa'e. Ishi dhugaa fi maaliin bulee mul'atadhaan. Qoy inni yoo viidiyoo ni hojjeta. Qoy viidiyoo ni hojjeta ilaala amma. Yoo inni waan haaraan sitti gadi hin bahin samoon maal jetti naan jedhe. No, yoo ala bahe inni viidiyoo ni hojjeta. Qoy viidiyoo isaa ilaala. Arragaa qabaa sin jedhe biraan viidiyoo si argaa barbaaddan. No, yoo ala bahe viidiyoo ni hojjeta. Viidiyoo isaa ilaala. Baasii aara Oromoon maal eessa baasan? No. Ajaja kiyyaan isiinuu laayivii seentu kun ammoo ajaja kiyyaan. Teekistinaa gootee laayivii seenuu daanaan jettee sina baasta. No, jaaketiin kun ati jette sun gadiin ati jette sun wannoo keessa jira. Naamani jaaketiin nama takatan margaartu kun qorraaf hin ta'u hin soba. Bataami qorraa jira biyya kana. Nurraa baasii kana daldaltuu. Oromoon kun fayyaalessaa barra. Jedhetu waan namarraa soomman.